shamarran keenya warri manni irraa diigame hedduu isaaniitu jira qalbiin ka cabe kana jechuun ofii kiyyaa arge dura dabarsitan waan namni isin miidhe waan namni isin nyaate waan namni isin argitanii rakkoo isin irraan gahe jijjiiramaa fi jabina dubartooma isin agarsiisu isaa ol aaraa isin keessaa ol boba'aa isin gubaa kuni tasgabbii ijoolleen jechuudha. Shamarran keenya osoo ilmoo hin godhatiin biyyaa yaatan kan ilmoo hin qabne kan waggaa 4 5 6 7 8 biyya namaa ta'e achittis ilmoo hin arganne miidhamaa fi kufaatii hedduu keessa ka jirtan beektu. Jabina shamarran keenya biyya namaati galuu dadhabanii fi akkasuma mootuyyoo akka muratanii dhibbarraa dhibbatti rakkoolees tahee akkasuma yoo biyya galanii jiran akka deebi'anii biyya namaa gabrummaa san jechuudha. Hojjaa gabrummaa salphamatti qilleensaa fi xiinsammuu isiitiin gabrooman san jala akkamitti jabaatanii jabduu tahanii bahuu danda'anii akkasuma shamarran keenya kan biyyaa bahuu hedanis tahee kan ganaa jechuudha. Karoora guddinaa barumsarra jiran hundi isaanii murannoo fi jabina shamarreen takka akkamitti akka jabaattuu fi akkasuma mootuyyuu jabaachuuf ammoo qabxiilee muraasni qofti baay'ee jijjiirama jireenya keenyarra kan fidanii fi bareedina jireenya keenyaa fuuldura kan jijjiiranidha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jirra jirtu amantiif kutaanu sooliin koodiin baga jiraattan isinin jedha. Jalqaba irratti viidiyoo kana like share gochuudhaan akkasuma immoo viidiyoon kun furmaata naaf tahaa hara ittiin galfadhee hara itti baafadhee jira yoo jette yeroo keessanii share gochuudhaan akkuma asitti argaa jirtan kana jechuudha eddoon istiidiyootii fi yookiin eddoon teessumaallee isin gammachiisu yoo baate yaanni kee akka isin gammachiisuu fi dhaamsi kee akka isin dhaqqabu abdiin qaba isiniin jedha. Kanaaf hordoftaaf kabajamtoota kiyyaa dubartiin takka biyya namaatii galuuf kan isin godhuu qabdu jalqaba dursa jabina isii barbaachisa. Jabduun feeteeyyuu biyya namaa dhaqxee jettee hin laafti hin jijjiiramti. Akkuma fiizikaalli qaama isii akkuma fuulli isii akkuma keessi isii akkuma sammuun isii jijjiiramee xiinsammuudhaan gabroomti. Shamarreen biyya namaa yookiin immoo namnummaan kumoo ka biyya namaa hojjetu namaaf hojjetu keessattuu biyyoota gugurdatanii tarii dimokiraasii tahuu danda'a mirgi namoomaa eegamuu danda'a. Ani garuu jechuun biyyoota Arabaa keessattuu iyyuu mirgi namaas hin sarbamaa akkasuma immoo kana jechuun kiyya gabaabamatti namummaa sirraa kahaa osoo hin tahin xiinsammuun kan keetiin gabroomta. Xiinsammuu kan keetiin sammuu kan keetiin achi kafaltee achi kennitee maallaqa xiqqoo takka fudhatta. Gammachuu sammuu keetii gammachuu jireenya keetii miidhagina fuula keetii miidhagina qaama keetii fiizikaala kan kee hunda foonjiidha hunda achi kennitee kaatee maallaqa xiqqashuu lakkooftee as fudhattaa jechuudha. Kana hundarraa jijjiiramuuf yookiin ammoo nama waggaa 10 ture 8 ture 9 ture haga ammaa 14 15 illee ijoolleen hiriyoonni hedduudha jechuudha. Kan waliin biyya namaa hojjetaa turre waliinis qubii seenne dhugaa rabbi dubbachuudhaaf waliin jiraataa turre kan biyya namaa jiranis hin jiranii akkasuma kan galanii biyya namaatitti illee deebi'an hin jiran. Kana hir'isuuf ammootuyyoo jabinni yookiin jabduu takka taate akkamitti jiraachuu akka dandeettu lakkoofsa tokkoffaa irratti kan ani isinitti himu qabxiin kuni namoota kana dura jechuudha biyya namaa hin deeminiif illee akkasuma immoo kadeemuuf karoora qabullee akkasuma immoo shamarran barumsarra jiran uf duratti maal taha jedhaniif illee hin taha jedhee yaada nama mana namaa yookiin mana Arabaa hojjetu yookiin biyya Arabaa hojjetu qofa osoo hin tahin jechuudha. Hayya innis maali jechuun keessaa waan hin oolle tokkoffaa irratti obsa qabaachuudha. Shamarreen takka jabduu yookiin cimtuu tahuuf jecha obsii waan xiqqishuu tahuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo abdii murtu yeroo si dhagahamu ulaagaalee hedduuf keessaa qaba jechoota hedduuf keessaa qaba gocha hedduuf keessaa qaba yeroo abdii murtu yeroo cinqamte yeroo rakkatte yeroo argite waan takka biraa dhabde jette abdii murtu sanii obsallee hin fixatta. Namni obsi yoo siin jedhe obsi kunuyyuu deebi'ee akka nama madaa irratti sooqiddana qeetetti si dhagahama si dhukkubsaa jechuudha. Kana jechuun ati baay'ee miidhamuu fi garmalee jechuudha kufaatii keessatti akka jirtuu fi kufaatii san keessaa akkasii dandamachiisu obsuma si dhukkubsuu fi yeroo saniif si dhagamu yeroo saniif si dhukkubsaa garuu furmaanni obsa booda irratti bal'ina qofa argitaa jechuudha. Naarree akkamitti biyya namaa keessa jirra mee warra biyya namaa keessa jirutu rakkoo keessa jira akkamitti galuu dandeenya jijjiirama akkamii argisiisuu dandeenya warra jettan tokkoffaa irratti akkuma isiniin jedhe obsa qabaachuudha. Obsa kana irratti wal gargaarsiftanii jechuudha. Obsa dabaltanii wantoota namni isin godhe waan namni isin irra raawwate fakkeenyaaf irra caalaan shamarran keenya eebalu qarshii hagana na nyaatee waggaa hagana itti ergee mana ijaaree na nyaatee na ganee narra fuudhee obboleessi kiyyaa ittiin fuudhee mana qaba jedha obboleessa kiyya keessa fuudhee wanni
mudannoon shamarran keenna kana san jedhe qufaaleen naqabee jiran of kolchaa isiniin jira kana san jedhe dubbadhe xumuruu hin danda'u an namoota hedduu waliin haasaa namoota hedduu waliin yaada wal jijjiira kanaaf jecha waan kana hunda akka nama takkaayyuu hin raawwannetti gocha kana ammoo barnoota sii tahaa muuxannoo irraa fudhattee akka seenaati jireenya kan kee keessatti seef godhattee garuu jijjiirama guddaa kan agarsiisuu qabdu keessa kan keetii fi sammuu kan kee waliin dalaisiisuudha jechuudha. Kana gochuuf ammoo obsa qabaachuu qabda. Siigalee jijjiiramuudhaaf waan tareessan hunda akka nama hin dabarsiniititti kana jechuun irraanfadhu jechuu miti. Kan tare kana deebisuu hin dandeettu. Waan si ajaa'ibaarra kan amma keessa jirtu kan amma sa'aatii amma silaa hojii ittiin hojjettee jijjiiramuu dandeettu sa'aatii silaa jijjiiramtee waliin waa qabattee uffooyyessuu dandeettu kanatti gaabbii waan sanii bocha waan sanii cinqamuu fi hiraaruu waan sanii hirriba dhabuu waan saniittuyuu rakkoo guddaa kan sirraan gahu kufaatii guddaa kan si fidu jijjiirama kan sin dhoorgu akkanuma ammootuyyuu akka ati jabbuu hin taane kan si dhoorgu waan san dhundhumuu yookiin ammoo yaaduudha. Isinii galee waan sanii akka nama viidiyoo si afoo qabanii hirrafa jettee dirra keetii yoo gachiiftee ijoollee qabatte dhufee si afoo. Wanni namni sun si godha abbaan fedhe si miidhuu danda'a ilmi namaa hundi isaa nama miidha namni ati argitu fakkeenyaaf jechuudha yaa jama'atul khayrii namootiin beekamtii guddaa qaban akka asirratti ammoo abbaa qabeenyaa hedduu ta'anii sadarkaan isaanii bakka guddaa jiru waan hundaan akkasuma ammootuyyuu ilmiinis tahee beekumsaan tahee qeesii tahee sheeka tahee akkuma salphaa kanatti akkuma amma asirraa kolfan gammadan kanatti sadarkaa kana gaan isiniif fakkaate namnis miidhamanii rakkatanii kufanii aaranii cinqamanii garuu ammoo cinqiisanii mooyatanii isinii galaa jira miti tuffatanii bira dabranii akka fakkeenyatti itti fayyadamaa haala sanii kan amma keessa jiran qofa fayyadaman yoo sa'aatii amma keessa jirtanitti hin fayyadamini yoo fakkeenyaaf waan sallafa keettanii laala maallaqatti guddoodha sa'aatii sanitti fakkeenyaaf maallaqa amma keessattuu shamarran keenya warri manni irraa diigame hedduu isaanitti jira qalbiin ka cabe kana jechuun ofii kiyyaa arge meeshaa na bira bitatanii meeshaa san jechuudha fudhachuu dadhabanii dhiisanii waggaa 2 kana bira taa'etu jira deebisi gurguri kanaan jedhantu jira maallaqa isaanii kana bira jiru jira ka irraa kafalee jira harka caalu ka boolakkaa kafalee jiru meeshaa kaartoonii 2-3 ka osoo hin gurguramin taa'aa jiru jira kana jechuun anis yeroo dhabee jechuudha kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kana ta'uuf maaltu isin fakkeenyaaf warri maallaqa jechuudha meeshaa kana gurguree maallaqa galchinaan jedhu 10,000 50,000 20,000 namuma adda irratti ebaluu irratti takka akkaawuntii nama tokko irratti galchee hin beeku isinii galaa jira miti akkaawuntii nama adda kanaaf ebalullee rakkadhee jedhu birriin hin jirtiin beekanii miti reena bara umurazaan akkaawuntii kanarra naa galchi maalikiyya umurazaan akkaawuntii kanarra naa galchi maalikiyya mana kan kee dhabde meeshaa kan keellee dhabde mana waliin isinii galaa jira miti qalbii isin cabe maallaqa kan kee hoo qoqqooddee fixxe kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa bakka irra jirtan san irraa hojjedhaa malee waan isin dura dabarsitan waan namni isin miidhe waan namni isin nyaate waan namni isin argitanii rakkoo isin irraan gahee hojjechuu dhiisa tokkoffaan inni jechuudha obsaan wal qabate isin jijjiiru isa kanaa jechuudha qabxiin lammaffaa ammoo kan jijjiiramaa fi jabina dubartoomaa isin agarsiisu nama isin miidhee dhiifama guutumaan guututti godhaaf hin miidhuuf hin deemina dubartii jabduu jechuun dubartii nama miidhe dubartii jabduu jechuun dubartii gammachuu namaa irratti gammaddu hatta loo namni isin miidhe suni yoo kufaatii keessa jiraate gargaarii bira dhaabadhu kana jechuun kiyya itti dhihaadhu fira tahiini miti itti dhihaattee firan tahiini garuu kufaatii nama sanii hin gammadinillee hin jaalatinillee osoo waan feete taate osoo maal si miidhaa miti ilmi namaa hamma barbaade si miidhe rabbillee si miidhu ati si miidhamtu jechuudha sababni isaa kufaatii namaa miidhama namaa hin feetu jechuudha guutumaan guututti onneen kan kee keessi qulqulluu tahuu qaba qulqullaa'ii jechuun wama qabdu kenni nama si ajjeesuu barbaadu nama si gadi si tuffatu akkasuma mootuyyoo yeroo faayidaa qofa si fayyadamu yeroo ammoo ati kuftee jettu sirraa dheessu waliin jiraadhu jechuun miti fayyaaletti tahee rahmatummaa qabaadhu keessi kan kee naasuu namaa qabaadhu si gala biraa miti fakkeenyaaf namni namiidha jettee yeroo hunda qalbiin keessi cabee rahmata nama keessaa fixa ilmi namaa kuni isin ajaa'iba rahmata rabbiin nama keessa kaayee kan nama irraa hir'isaa deema astaghfirullah yoo ta'u ibanne malee jechuudha isa kana maal gochuu qabdanii haga dandeettanii nama saniif dhiifama gochuudhaan
isinis adada namaa dhiifama gootanii wanni isin keessaa ol aaraa isin keessaa ol boba'aa isin gubaa kuni tasgabbaayaa qabbanaa deema. Tuffattanii waan san bira tartanii achi booda uf qofa irratti hojjettan. Jalqaba ofirra hojjechuu qabdan irra deddeebi'ee kan isin himu tokko hojjettan qaama keessanii fi fayyaa keessan to'adhaa. Maallaqa dalagdan maa kuman ta'an na hubadhaa. Xalabaa feetee miti kontiraata feetee miti bakka feetee jiraadhu. Gaafni ati harka lafa qabattee lafaa kahuu dadhabdu keessattuu warri ijoolleen jechuudha. Shamarran keenya osoo ilmoo hin godhatiin biyyaa yaatan kan ilmoo hin qabne kan waggaa 4, 5, 6, 7, 8 biyya namaa ta'e achittis ilmoo hin arganne miidhamaa fi kufaatii hedduu keessa ka jirtan beekanii dhugaa jirtu isinitti himan. Kanaaf gaafa ati galtee harkaan kuftee lafaa kahuu dadhabde kan harka si qabu yoo har'a fayyaa qabaattedha. Shamarran keenya baay'een isaanii biyya namaa ta'e galanii kun dhiigan qabu jedhanii kun ammoo tuyyuu cinqatii mataati jedhanii kun dhibamee mana yaalaa ji'a 6, 7 ta'a. يا رب رحمة نوجد والله لقى سنتهم ربين توكت يا رحمة نوجد إمالي ركو حاجة هنجد أمني كأوفي أفران جيتن كأوفي أفجوتن كأوفي أفميتني ركو جورد حاجة لبوك يسنباس تويو رب الرحمة سنيجد إمالي أفران جهاجر تنيجد شو دايسين جابنا كإسني كانوا توقفا مو متى كيترتي هجت شو أو بليتي متى كيرتي هجت وجلك أبا أف بيك أفي فيادي نما أفي إلى لا الوانجة تورمون نجي فدا يبدأ أبربو إيه كأنك أفراد دام سنيك هنيك إتيانو تترن ملء وسوق أنك إنسان رجلو نما سجنا جوبتها جرو سنبر أو في جوبتها مرة دام ستو مالي فكست تاني كنا في أفراد دام ساكها أفي توجد داكها أفرد حجد داكها أفي زيادة كهاتي أتجود إلما نما كجرجار سبر بادو جرجارة الدام باسا برد دا إيه نتو جرجار سحاجة مجد يا أبليان كي بردتو تن دفتر في كلام ملاجة شوف كيف بردتوني كفلتي من برمساتي دفتر في كلام قف سلا درك أما كتاي جتشو كناس الدولين شين كمتني إسني قالي مالك جناني دفتر في كلام جرجارو دندت أشبود أمو يجولين بياجتشو دفتر في كلام برتي فاشين بربادن أتي فاشين سأتو في نفني أكلنا مفيسو دندت أني وان كان يجينا زاي بعدراني أكلنا تلمامي هيادو جارو أما إرد الدبيء يوان هنك أمني وفيكيا نما هنقول أنت فكينيا في وفي يوميتي أنو هنك أبو هنقول أني وفي قافة دامي قلت وفدا بريدا قافة نما في بيتوجد أتي بتته فول ليبلو كي أنا لا هوكاتي قافة جت أتي فردة دا إيشي فيزيكال لكي تقول نتهين من بليتتي هرب رفت إيجي كان كجلي يونا بر أكنما كولي دبته ترباني لكاتيني سجرا بر قراتشنا هرب دبورة تجاعد جدا سن فول اللي كان كيشنتورو مالف تهوك أبكون كان فوان تهيفي جبدو هنت حيوجته إنكم ملتو غوغوردا اتنججرمتو في تفبيتو قبتي براتين حاجه ولت ديبنوتي فيديو كيا لايك شير بچودا يو جالتني جتن سبسكرايب غودا اسين جالد دايسين كبج كان تعالى اسين تاسو في دقيقه اسين حفسيسو هنبربان جچودا كان فردفتو تف كبجمتو تكيا حرله كومنتي كيسلالي يادا اتيانو اسين فيدو دندا كومنتين يادا ببريدا اكسممو ما شاء الله جچودان دعاينا غودان يونا برا تورتني جتن كان قفصون تهين جيرا ماداف جيرا shamarreen takka waan isii barbaachisuu fi maal godhuu qabdi kan jedhu walajjiidhaan kan haasofnuu fi irra deddeebi'ee viidiyoo babbareedaa qabadhe kan isinii dhufu. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa viidiyoo laayik gochuudhaan viiyoo akka qabaatu viidiyoo sheer waliif godha. Viidiyoo yoo xiqqaate daqiiqa 5-7 laala. Sababni isaallee viidiyoo isin fayyadu waan ta'eef horaa bulaa fayyaan faaya.